siifan bareeddu. Hello abdii ko akkam? Akkam jirta oolmaan guyyaarraa maal fakkaata? Ani nagaa galata rabbiiti akkami naguma? Galata rabbiiti akkamatti naguma fayyaa naa qabda? Gaarii galata rabbii akkamatti fayyaan kee naguma jirta? Wallahi nagaan qaba waan yaada keetii malee abuuka maal jedha demeeka. Waan jaalala keetii malee rafee ka'us nyaadhee dhugus hirriba dhabee siin jedha yaa bareedduuti akkamatti nagumaame. Maal godhamee maal jedhee si himuu danda'a jaalalli kee akka waa hunda dileetii godhu na goote laal. Dhuguma jetta? Abboo haasaa akkanaa kana dhiisi kaati immoo. Atis itti dabaltee akka foormaata hin goone kaa? Maal yeroo ibsachuu mee maal jedhee ibsinarraa tola? Yooma chaansii arginaa wayyu yaa bareedduuti yaadha mee maaluma jedhee si hima akkanatti laal kaa? Ani irraa firri kiyya amma na bira baanii koobuman taa'utti jira. Hai dhugaamu duubaa dhufuree wal arginee wajja haasofnu. Oo dhufuu feetarree kootu maal rakkoo qaba? In dhuftaa? Dhuguma jette? Eshi. Mootoni tajaajila dileetti godhuu deemtuun tamilaata. Hai siiniin ni adaaboo barmi cawwan hin bareeddi jennaan simbira halkanii fakkaatti harmulaayizatan. Yaa hiriyaa kiyya si akkana ta'u takkuu si argeen beeku tamilaata akkana si goote tumi. Hai leenca koo siiniin ni adaa bare isiin sun micawan sun bareedinni si mulaayiza kana fakkaatti bare sanuu dhiyeenna biyyarraa dhufte illee beeyte akka carraa taanee wal baranne. Garuu maqaan isiillee siifan jedhama bareed. Siifanii? Mucayyoo xiqqoo dhiyooma tana biyyarraa dhufte ta dhiyooma tana dalagaa seente takka hayyuu sira? Siifan dhiyooma tana dalagaa seente fira isii argannaan dalagaa irraa baate. Anuu guyyaa isiin fira isii bira dhuftu dalagaa irraa baate achitti wal baranne bilbila gaafa san irraa fudhadhee ture. Kinoo amma jaalala seenne iyyuu haasawa keessa fagaanne. Jaalala seenne? Turree mimmoo yadhaa kalee taate. Mucayyoo sanniin beekaa barraa. Anatu geesse dalagaa sanuyyuu irraa baate. Si ati duniyaa kanarraa wanti ati wallaaltan jiru koo? Takalee biyyaa dhuftellee moo? Waan nama ajaa'ibsiisa. Hai mucayyoo bira anatu dalagaa seensise dhiyooma biyyarraa dhufte hangasumatti dalagaa seensitee irraa baatetiin ammas deebitee irraa baatee hangamitti jaalala eegalte? Ati eessatti arguu turtee koo? Hai siin galuu sila torbee lama dura natu dalagaa seensisee siin jalaa jira bara naggeesse dalagaa sana. Ooyan ka jedhu sila. Akka micaa'uun sun hin bareeddu nama maraachitu naa laaltu. Ni bareeddi baay'istee bareeddi garuu waan nama akka keenyaa kanan ta'in nama hedduu ni maraachiti. Ooyyaafoo mee atillee irraan dabaltee nama maraachin amma isii arguu isii bira deemaa jira isii wal argina jedhee garuu kan naa laalu micaa'uu san wanta naan duratti irraa beeytu jira ooyi. Wanta irraa beeytu yoo jiraate natti minaan jette isaa isiin haaraa ta'uu fi ani dalagaa isii naquu qofaan beeka. Akkas taanaan ka waan kaan walumaan barraa saahiba kiyya. Duuba ka har'a isii bira deemuuf deemaa jirta jechuudha? Mee amma hansi bira jira malee qalbiin kiyya jira jirti. Mee uffata akka uffadhee haadha kuninaa hiriyaa saahiba. Uffata jettee isaa? Mee kanneen keessa na filachiisi. Kanneen keessa jettee? Kamtu taatee na laala. Mee suufa kanaa diradhu moo shamisa sanaa diradhu moo kootumaa diradhu mee? Dhageessa haraka ijoollummaa kiyyaatti gorsaati yoo laal suufa kanneen kana uffattee yoo adeemtu taate mucayyoo waan isii jaalattee booddee isii dhiiftu fi yookiin nama guddaa wayiifaa waan itti fakkaatuuf uffanni sirra jiru kun agartee uffata raabbaraa jiraata gartee ofirraa qabdu kun amma isii biratti uffata akkanaa kana sirraa deema malee uffata kan uffattee dhahinaan godinaan boruu ta'an kana jaalattee boruu nagataa si jira si jedhi laal kanaafuyyuu kana uffanni raabbaraa kana laal dhugaa waaqa kana sirraa deema laal. Akka ajaa'iba sirraa deemaa si jedhu. Dhugaa akka ajaa'iba. Kanas kanuma shittoo buqqisee cabsee jira keessumaa haadha. Ittiin cabsee. Ati ariifatanii malee maaliif yoo jette har'a laal
uffata raapparaa kana diratee yoo dhaqeen shittoo ofirratti cabsee dhaqa jennaan kaa borolaal yookiin shittoo san fidi siin jetti yookiin akkasi san naafeti siin jetti ati guyyaa lama shittoo dhaabattaa jiru kanaafuyyuu yeroo awwalaa kana laal shittoo dibattee dhaqe achumaanuu mucayyoo tana bira yoo dhaqxe anumatu dalagaa geessee hanga xiqqoos taatu si dura niin beeka jechuudha kanaafuu madaalli barbaachiftu mucayyoo kanaafuu madaaluu qabda shittoo dibattee ufitti cabsitee akka ta'e jiraatu kanaafuu jiraatu uffanni sirraa deemu uffata raapparaa kana laal kanuma kan an akka hiriyyaa tokkos gorsee hin jira kanas waan hiriyyaan nama jaalate bari hin ta'a waan hin taane jiru duniyaan hundaafuu anamma hin deema sa'aatiin natti anaffatee jira wajji deemnaare amma wajjin deemnu amma biisii irraa ragootee jirta akka intarneetni mana kiyya hin jirre ni beektamti kanaafuu intarneetni waan mana kiyya hin jirreef intarneeta xiqqoo fayyadameetiin baatii ati deemuu dandeessa haya hundaafuu anamma sardameera areeffadhe ture ati yalla innaa baatu mana qollofi anamma hin deema rakkina qabu qollofi bayya rakkina qabu qulfii bakkuma duraan keettu sannaa kaa'e rakkina qabu yalla jabaatu si yaa milkeessu ka hayyee du'aa godhe waan ajaa'ibaati mucayyoo bareedduu akkas jirtu san osoo aniin dalagaa geessee gaafa awwalaa isiin haaraa dhuftu san irraa qeebalee mucayyoo sana isiin xiqqishoo dalagatti jedhee ani bira taa'ee eegu sababuma mana fira isaanii beekan nyaachuu deema osoo anuu hin nyaatin inni nyaachuu deema irraa dalaguu qabaam kun hin ta'u kun waan ta'u miti ani anaa miti kaayoo amma irraan dalage amma irraa dalage agarsiisa wanna ani hin balleessin keessaa guyyaa isii dalagaa seensisan lakkoofsa isii irraa hambifachuudha kanaafuu anuu aarifa guddaadha amma bilbilee fiitti hima tulluun immoo maal dhaga'ee bilbile gidiraa wayitiif bilbilee rabbiin isaa tuulu heloo sifan na beeytee ana tulluudha barka dalagaa seensisani akkin jedhe mucayyoo ani ka dalagaa si seensiseef bara uf jijjiirtee maatii kee jijjiirtee akka gosaa fi aalee fi biyyaaf akka taatuufi malee akka laal nama ati hin beekne wajjin jaalala gaggeessituufi miti. Eewu jettee abdii jettee isuma kaa'ee isa malee ka biraatu jira kanaafuyyuu ana waan inni ta'een beeka bara keessa isaatiif ala isaatiin beeka. Ati immoo waa'ee abdii maal beekta wanni beektu maaltu jira hojii nageessite hojii nageessuu kee malee waa'ee kiyyaaf tan isaa maaltu si galchisi. Mucayyoon akkuma si godha sila isa barna dubartoonni magaalaa kanaa hundi isaaniitu jechuudha karakkinna irraa hin himanne hin jiranii bara maal taate sila afachu jechi kee takkanaaf hin galle isa waa'ee Faatima taate wanna beektu jira akkana waa'ee isaa wanni beektu jiraate telefoonaan odoon ta'in walagarree natti hin takka takkan wanna hundumaa dhageessa silaa barkasitti jarjaruu qabu ana ture bar isaa iyyuu miti ani namni nagaa kun miskiinni nama na himatu tokko hin beektu bara nam tokko na himatu ana lafa kana irratti eeyyeen akkuma atuu nagarte sanii bara wayisitti jarjare dalagaa si geesse achi san dura si bilbilee beeka nagartee miti dalagaa si geesse achiin booda sitti hin dubbanne laala maalifuyyuu sitti jarjare waan hin barbaadiniif ammas dhageessa wanti ani kana hundaayyuu sitti himuuf wanti an akka uummanni kuunuu baanu sitti raaguuf jechuudha waan gaafa awwalaa si argee waan akkasitti bareedduu xiqqoo san taateef san malee immoo waan obboleettii xiyyanatti fakkaatuuf malee ani waan biraatiif si gorsaa hin jiru hin jarjari waan hundaafuyyuu siiti ka si gorsu laala ofiifi miti dhageessaa siifan ati jechuun bira waan obboleettii xiyyanatti fakkaatuuf mucaan kun akka ijoollee dhalaa yookiin dubara biraatitti taphatu san itti taphatee sitti taphate taanaan anaaf isa namni wal ajjeesiisuuf deemu sii jechuudha sitti wal dhufichiisiisuuf deema beekuu qabda waan hundaafuyyuu. Eshi bakka amma waa takka yaadiin ani nan dhufa walagarree wanna hundumaa natti himta. Ni dhuftaaree? Osoo kee ta'e garuu akka salphattu ni beektaa miti kan. Rakkoo takka qaba waan inni ta'e hunda sii himuu yoo barbaadde taate dhufnaan rakkoo qabu. Mana gaafa duraa ati fi mucayyoon furdoon sun dhuftan san ni beekta miti gaafa dalagaa barbaacha dhufte san. Mati kiyyaachuu. Kanaas rakkoo qabu ammas eegaa kootu. Hayyee. Hayyee dhufeetan takka takkaan natti himta waan jiru hundumaa. Akkana kunoo walirra aarifa ta'uu kana kunoo dalagsiisee jira jechuun sammuu jedhama. Maaf barbaachisaa. Sammuu dalagsiisuun kun bara waa bareeda laata. Hayyaa.
mucayyoo bareedduu sanii maa osoo waan jiru qofeessa kaa'ee bareechitoo. Kana keessaa fidee akkam. Ni jira akkam kurii. Kawarra Turkii jiran fakkaatee olii bareedaa. Waaw. Amma dafee dhaqeetiin achitti mucayyoo san eeguu qaba. Bareedni sun immoo lafarraan waan hin taane maa. Kolfeen isaa dha jiraatu. Fuudhaa isaa meerii biraa deemaa koo. Amma maallatti nuuf deema kun immoo maal jechuun hin qabu. Kootu jedhanii amma immoo dhufin jiraani. Hello? Abdi. Dhufteertaayi? Hayyee bakka eegan dhufne akka gootu yaada jijjiireetan jira hin dhufin ishii. Homaa rakkoo waa takka hin jiru. Dhimma xiqqoo takka hin qaba waan ta'eef manaa ba'eetan jira wariftarree manatti nan argitu. Garuu dhiifama guddaa guyyaa biraa tol arginaayyee. Ishi nagaan. Maal mataatee micoon tuni yaada jijjiirti. Hanga feete osoo yaada jijjiirte iyyuu guyyaa tokko isii argachuun kiyyan oolu. Hundaafuu mee saahiba kiyya tullu bilbilee ilaala. Waa'ee ijoollee zabanaa isan narra beeka. Bilbilee gaafachuun qaba. Dhiiroo tulluun maal ta'ee bilbilan irra cufe maal akka isaa san namaa wal dhabe moo maaliif haa tulluu koodha maaltu bade Wayii ana tullu aniin kun ajaa'ibaati bara dallaalummaan tun nama baasti dallaala ariifa ta'ee miti siifan mucayyoo bareedduu san abdiin na bira mana ofiitti na dhiisee na biraa bahee barbara dhaqee dhabe ani immoo sammuudhaan isa mo'adhe jechuudha. Waaw kanaafuu haala siifan harka kiyya galtee jechuudha. Waan guddatu isa dhibeedha. Tulluun nagaa ta'ee bilbila isaan cufata. Maal ta'e laata? Dhaqee ilaaluun qabu. Wayi. Maal cinqinadha maal manna mudataa laata? Cinqima akkamtu na mudatu jiraa? Beekuun nan deeme rakkinadha. Siifan inti jallee yaada jijjiirte? Innis bilbila narra cufate? Maalumatu maal ta'eedha? Dhaqee baruun qaba rakkina kana. Dhuftee siifan? Dhufe. Waa bakka nagaan dhufte. Akkam jirta? Nagaa keetu? Taayida asumaan taa'e. Taayida dirree. Taayida. Akkam nagaan dhufte? Naguma nan dhufe. Bakka nagaan dhufte. Atillee bakka nagaan na eegdi. Waan dhuftu sin seene iyyuu nan. Mee achumaan wanni ati kootu aadaa tokko sitti beektee naa beellamte san wanni abdiirraa beektu tokko maaltu jira wanna hundumaa takka takkaan natti himte odoo takka ishiin dhoksin. Bakka na gaafatte waan gaarii na gaafatte abdiin nama badaadha. Dhalaa hedduu wajjin deema. Dhalaa hedduutu magaalaa kanatti dhalaa hedduutu maqaa isaa balleessa. Maqaa jechuun dhalaa hedduutti taphatee ture jechuudha. Kanaafuu jechuudha abdiin shamara hedduutti taphatee jira. Abdii kaminni isa akkatti gabaabaa samu moo abdiin maqaa baay'ee jira nama biraatu tokko sitti fakkaatee jira. Abdii ma tokko jedhani kan biraan jiru. Ana akkamiitiin ni hin beektaa ona sitti fide. Abdiin bara baay'isee beekan seenaa isaatii fi haala isaa hunda beeka. Kanaafuu abdiin nama badaadha. Ati immoo obboleettii fakkaatta. Sii xiqqoo tana sii dhiyoo biyyarraa dhufeetiin osoo laal qaama keetuun hin jijjiiratin osoo immoo mallaqa dhufteen sanuun deebisii warra kee osoo hin qarqaarin akkamitti abdii wajjin wal jaalattaati. Kun immoo dhugaan ta'u akkamitti si amanaani kan. Naamanuu waan rakkina qabu suuta keessa naamantaa rakkoon qabu waan hundaafuyyuu. Ana nagartee guyyaa dalagaa si seensisirra guyyaa tokko sitti dubbadhee beeka si bilbilee beeka rakkoon tun immoo sirra ga'uuf kaananiin immoo si bilbile akkatti laafiseetiin suuta jechuudha suuta si bilbile ji'a meeqaan dalagaa si seensise ni beektan. Dalagaa reena seensistu obboleessa kiyya dubbii bichaan amantiin ta'u kanaafuu anis si bira dhufe gaarummaa keenyatti mijechuuf odoon ta'e
eessatti akka inni waan badaa dalagu natti mi eessatti sin jedhe malee gaarummaa kee akkanaaf ibsituuf miidhas bira dhufe. Okay. Dhageessa abdiin waa hedduu balleessaa jira jechuudha shamarran hedduu. Fakkeenya mucayyoo dhiyoo dalagaa si barbaada wajjin dhufte sana. Isii jechuudha itti taphatee ittiin gadhiisa jechuudha. San immoo san didduu taanaan asirra immoo waa hedduutu jira agarsiisuu danda'a. Footoo kana ni gartaa? Mucayyoo bira jirtan ni gartaa? Waggaa dheeraa dura jechuudha itti taphate mucayyoo kanatti. Ammas immoo yoo barbaade hedduu isaaniitu jira. Sanis yoo kabiras yoo barbaadu taate viidiyoon hedduutu jira jechuudha magaalaa kana keessa. Kun garuu ija kootii miti. Isuma. Kanaafiyyuu viidiyoon hedduus jiraachuu danda'a as keessatti agarsiisuu danda'a hedduu jiran immoo. Hayyee galatoome ati waa hundaafuu. Kuni galata hin barbaachisu. Ati kanaafuu obsi. Inja wanti hin jedhiniiti. Wanni si aas tokko hin jiru. Isaa ta'an hundaafiyyuu obsuu qabda laala. Harki kee na dabatoo akkuma ija keetii qalabbisaa harki kee jirre. Dhageessa waan tokko si gorsu. Mucaa kana jechuudha. Haalli isaa badaadha. Hojiin isaa badaadha. Kanaafiyyuu ati dhiyoo biyyarraa dhufte mi'a akkamitti yaaddee ibsudha. Akkamitti yaaddee mucaa kana jaallachuu dandeesse. Namni jaallatan hedduu osoo jiru jechuudha. Gartee gaafa dura si argeetiin dalagaa seensisu baay'isee bareedduu turte jechuudha. Wanneen kiyya gaafa si argirraa akkana qotara. Akkana. Ni dhaata jechuudha. Akka qamaduu si baana beektaa. Wanneen kiyya torba rukutaa akka inni jedhu sanitti jechuudha. Akkasitti torban rukute jechuudha. Miti torbaan itti. Dhageessee kaaba usnarra jedhati maaliif waa'ee keetii waan gaarii natti haasa'u. Dhageessitti maati. Yoo jaallachuu qabaate jechuudha. Nama akka kiyyaa nama dallaala gartee miti nama hedduutu na beeka jechuudha. Nama namni hedduu beeku. Nama yoo dhaabatellee dhaabanni isaa dheeraa gartee guddaa yoo badheeraa leqaa fagootti argu ni gartaa miti. Waan tokko sitti himu. Kanaafuu nama akkas jaallachuu qabda. Dhaabbata keetiif maaliif kee anaaf uumaa onaaf hin godhu shi? Dhagaye dogongorii obboleettii keessi gorsan dogongorii. Kanaafuu asitti dubbadhee beektaa gartee obsee laala obsee guyyaa si argisan irraa hanga har'aan kana ture jechuudha obsee. Garuu immoo akkas jaalladhu barsiitti hin himne. Kanaaf ilaala. Afaan keetiin nama hin dallaliin lammata. Dallaala miti kullaa dubbii dhugaa sitti himaa jira. Dallaaluma dhuguma akkuma dalagaa nama seessistu sanitti irree soba keetiin irree nama dallalta. Waa'ee isaa akkamitti beekte mee takkaanatti himu? Hayi waan garra isa kana hunda sitti garsiisee bara waan asii. Eessatti wal beektan atiif inni? Anaaf inni wal beeku osoo hin ta'initti namoota inni waan kana hunda irra geessisetu waan kana hundaayyuu isaanirraa argadde viidiyoo kana hunda. Egaa akkas ta'e egaa ati dhugumaan na jaalattu ta'e waan tokko akka na gargaartuuf fedha. Inni immoo maal akka ta'e beektaa? Dalagaa badaasaa kana jechuudha. Gizee inni wanta akkanaa dalagu anaaf irree naa bilbili tol ija kootiin arguu qaba. Kanaafuu gartee jirtaa bara kana caalu eessaa si fiduu dandeenya. Kumbichaan dhugaan ta'u namoonni hedduun isaanii sooraadhaan jireenya namaa balleessaa jiran waan ta'eef lammataati waa'ee kana keessa seenuu hin qabu. Kanaafuu iyyuu na amanuu qabda. Kanaafuu waan asin jedhe godhuu qabdaati immoo akkasii amanitti. Ayyee taa'ee ammas wanti amansiisuu jiraati taa'e. Ayi si kan tiyya dhugaa dubbachuuf jechuudha. Urga guyyaa si argeetu irraa sin jaaladheeni. Kanaafiyyuu waan jaalalli keenyatti jiruuf hanga har'aan tanaa obseetiin taa'ee obsaan si eeggataa ture. Kanaafiyyuu na amanuu qabda. Ani waan si sobe tokko hin jiru. Dhugaa waan si jaaladhuufi malee.